Illaa gareen Al-Shabaab buufata waraanaa shirratti gaggeessee qolachuu himte mootummaan Itoophiyaa miidhaan akkamii loltoota isaarraa akka ga'e hin ibsin malee miidiyaan mootummaa Somaaliyaa loltoonni 4 madaa'uu gabaaseera. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Humni ittisaa biyyaalessaa Itoophiyaa gareen Al-Shabaab haleellaa gaggeessuuf yaale osoo miidhaa guddaan dhaqqabsiisiin ofirraa qolateera. Humni ittisaa Itoophiyaa garee haleellaaf ergame dhabamsiisuun meeshaa dho'insaaf itti fayyadamuuf turanis hojiin ala godheera jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Buufanni waraanaa loltoota Itoophiyaa kibba Somaaliyaa magaalaa Doolloorraa gara kiiloomeetira 2 fi 3 hin caalle fagaatee argama. Miidiyaan mootummaa Somaaliyaa National News Agency yookaan Soonaa jedhamu akka gabaasetti humni waraanaa Itoophiyaa duula mootummaan Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab irratti gaggeessuu deeggaran haleellaa garichaan isaan irratti yaalame fashaleessaniiru. Al-Shabaab garee badii balleessuu 2 gara buufata waraana Itoophiyaa kanatti ergus loltootni eegumsarra turan dursanii barbadeessaniiru jedhe. Haa ta'u malee miidhaan akkamii loltoota isaa irraa akka dhaqqabe mootummaan Itoophiyaa homaan ibsine. Miidiyaan mootummaa Somaaliyaa konkolaataan badanii balleessitootni fayyadaman jalqabaa Toyota Surf Hilux galma buufatichaa irraa gahuun boombii dhoosuun loltootni 4 madaa'uu qondaala olaanaa mootummaa Somaaliyaa irraa mirkaneesseera jedhe. Haa ta'u malee konkolaataa lammaffaan haleellaaf ergamtee bakka buufatichaa osoo hin gahiin loltoota Itoophiyaan barbadaa'uu gabaaseera. Magaalaa dhiyoo hundaa'e magaalaa Shaggaritti humnoonni nageenyaa silaa nama tiksuu qaban hidhanii nama saamuu, nama doorsisuu akkasumas mana murtiitti dhiyeessaan jiran jedhan jiraattonni BBC'n dubbise. Namoonni maqaan dhoksaa jedhanii fi hidhaa turanii bahan akka jedhanitti namni qarshii kaffalee battalumee kama kaan garuu ji'ootaa hidhaa keessa dararamuu jechuun himatanii. Namoota dubbisne keessaa gara caalu poolisii aanaa sadaffaa Buraayyuutti hidhamuu himan. Gochaan kun immoo addumatti qaamolee nageenyaa, poolisii, milishaa, qorattoota yakkaa fi qaamolee tikaatiin kan raawwatu akka ta'e himu jiraattonni. Himannaan wal fakkaataa magaalota Itoophiyaa kaanittis dhagahama. Jiraataan Buraayyuu dubbisne tokko qaamolee nageenyaan qabamee si'a 2 qarshii kaffalee mana hidhaatii akka ba'e BBC'tti hime. Eenyummaa nama kanaa akka hin baramne namni kaan dubbii isaa akka irra deebi'u taasifneerra. Naannoo 30 kaffaleef gaafan bahu 20 kaffaleen bahe 10,000 ammoo ergan baheen kaffale. Balleessaa tokko malee jireenya idilee koo osoo hin jiraachaa jiruu na qabani. Buraayyuu naannoo dirreetti na qabani. Jalqaba kan na qabe milishootadha. Poolisii aanaa sadaffaatti nu geessani. Ji'a 2 fi torban 2 na hidhani. Himati narratti baname hin jiru. Ati nama mootummaa balaaleffatudha. Magaala keessa teessee shaneef loojistikii dhiyeessitaa naan jedhan. Mana murtiitti maaliif nuun geessitan jennee yoo gaafannu manni murtii nurratti aangoo hin qabuu nuun jedhani. Akka nama wabiidhaan gadhiisuutti biirootti nu waamanii hamma kana nuu kenni naan jedhani. Jiraataan biraa dubbisne waan ofiisaa fi namoota kaan irratti mudate wal bira qabuun BBC'tti hime. Abbummaan isaa kan baramne sagaleen isaa akka jijjiiramu ta'eera. Gaafatti qaban taappellaa shanii fuudhanii irra kaawwatu shanii deeggartaa shubbiixii nagartaa kana kan jetta jedhu gaafa dhattee biiroo gaafa seenteettu wanti isaan siinaa isaanii garuu waan birrii walii ilaallatteetta. Jara kana fayyadee hin baatu yoo taate jara kanaaf kaffaltee hin baatu yoo taate achi keessattidha kan dararamtu. Hin kaffalta ta'ee jennaan garuu 2 guyyaa 3 illee kan hin bulleedha. Akka dargaggoon kun jedhutti humnooti nageenyaa isa qabanii birrii Itoophiyaa 100,000 isa gaafatanii. An akka mataa kootitti birrii 100,000 gaafa na gaafatan 100,000 guyyaa meeqatti ji'a meeqatti hojjedheeti kan argachaa jiru. Daqiiqaa tokko kan hin guunnetti dhufanii kan narraa fudhatan yoo taate maaliin jedhamanii karaa marratti gaafa na to'atanii biiroon deemee inni tokko qofaatti na qorata. Kan na qoratu waan biraa. Buraayyuu maal hojjenna maal hojjisiista maal laatta. Afaanumaa baasanii gaafa kilaatii tokko gaafatiin akkanatiin jedha. Gaafa ati kaffaluu digdimmoo ba'an waan ittiin goone kana gooteetta hundumaa siyaarra naqu. Ati harka jiidhaan nu qabachuu qabda. Ati shakkiidhaan qabamte harkatti kan qabamee meeshaa wajjin qabamee dhufee birrii kaffalee guyyaa 2 si biran bulin qanii sanbataarra kan bahu hin dandeenye sanbata guddaafaarra kan bahutu jira beekta. Ilmoon hiyyeessaa tokko waggaa tokko hojjetee birrii 100,000 argachuun biyya kana keessatti baay'ee ulfaataadha. Isaan garuu 100,000 akka daqiiqaa tokko kan hin guunnetti si gaafatu. Na qabanii waajjira poolisii keessa ji'a 2 olii kan hin taa'e magaalaa Buraayyuu aanaa sadaffaa hin teenye homaa furmaanni hin jiru gara leenjiin ergani. Waan na qabaniif hamma yoonaallee anaaf gaaffii natti ta'eera. Jiraattonni BBC'n dubbise hundi isaanii yeroo qabamanii mana hidhaa turanitti mana murtiitti himanni akka irratti hin dhiyaannee fi qarshii kaffalanii akka ba'an dubbatu. Erga ba'anis doorsisni irra ga'uu himan.
himannaa jiraatotni dhiyeessan irratti deebii akka kennan BBC'n itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Shaggar kan ta'an Komaandar Leenjisoo Jootee gaafateera. Komaandar Leenjisoon kana dura tarkaanfiin fudhatamuu fi isa kana akka quba hin qabne himan hiikaa fi tasaatu dubbise. Qarshiin irraa saamamee nama 7 hidhamee 10,000 kanfalee bahee deebi'ee ammas qabanii ji'a 2 fa'aa hidhamee sana booda 30,000 fa'aa irraa fudhatanii gallakkisanii gaafa qaban qarshii harka jiru qarshii 30,000 irraa harkaa fuudhanii qarshii sana hin deebisnee fi moobaayilii hin deebisnee fi keessumaa amma kutaa magaalaa Burraayyuu keessatti wanti kun deddeebi'ee ka'a waan kana amma quba qabdu. Akkuma nama kamiyyuu poolisii keessattis poolisii qabnu keessatti rakkoon jiraachuu danda'a. Milishaa keessattis jiraachuu danda'a. Waan akkasii kun namni komii isaa nu biratti dhiyeeffate nuni komii akkasii kana ilaaluu hin dhiibne hin jiru. Warra nutti dhiyeeffateef immoo tarkaanfii seeraa iddootti fudhachiifne jira. Poolisiin hidhame jira. Poolisii dhumti naamusa badaa raawwate tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Ani hidhames jira. Naamusaan bakka irraa ka'ee jira. Kan ammallee immoo qulqullaa'aa jiru jira jechuudha. Akka waliigalaatti rakkoon hin jiru jechee kaasuu miti rakkoon akkasii bakkatti darbee jiru jira. Kan ammoo abbaan dhimmaa yoo dhufee iyyate waan qabatamaadhaan ammallee nutti ergitaniitiin komii kana ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Komii akkasii kana baay'ee sirnas biyyaafis namaafis hin tolu waan ta'eef warri akkas godhaa jiran kun mootummaan amma uummataaf hojjetanii achi ramadee jira. Inni hojimaataan ala saamicha akkasii raawwata yoo ta'e boru uummata keenya kamiifuu saba kamiifuu waan bu'aa buusu waan hin jirreef waan akkasii irratti otoo nu bira dhufe qajeelchi poolisii magaala Shaggaris akka waliigalaatti koreen manaajimentiin koomitimentii guddaa qabu jechuudha. Tarkaanfii akkasii fudhachuudhaa fi